Nagaa Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoonni yuutuubii kootii akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti warri na hordoftan hundi keessan nagaa Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u gooftaan maccaa kan eebbifame haa ta'u inni har'aan isin ga'e anaan isaa har'aan naga'e maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu har'a kanan dhufee fi mata duree tokko isinitti dubbachuu fi innis gaaffii isin na gaafattaniif deebii deebisuudha. Gabaabaadhumatti gaaffii isin na gaafattaniif deebii deebisuudha innis dhimma faarfannaa ilaallateetu. Gidduu kana waan akka maaliitu jira seetan gidduu kana sooshaal miidiyaa irra dhimma riimiksii gochuu yookaan immoo faarfannaadhuma dura kanaan dura faarfatamee viidiyoon isaas hojjetameeru faarfannaan isaas hojjetameeru irra deebi'anii ijoollonni tokko tokko namoonni tokko tokko isuma deebisaniitu haareessaniitu yuutuubii irratti gadhiifatu yookaan immoo yuutuubii irratti hojjetu isa kana maal jettaa deebii maalii qabdaa? Tokko tokko sirriidha jedhu, tokko tokko sirrii miti jedhu, isa kana maal jetta waan jedhu, deebii kana amma ta'e akkan isinii deebisuu barbaaddanii karaa keessaa kan na gaafataa turtanii fi amma kan isinii deebisuu hin barbaanneen ture. Dhugaa dubbachuudhaaf ganaa irratti barachuutu nurra jiraata. Barumsa isaatu jira waan ta'eef qaamaan waldoota irra deemee barsiisaan jira si'ana dhimma faarfannaa ilaallatee ture rayyuu argamu barsiisutti ka'e. Sooshaal miidiyaa irratti garuu gaaf tokkoyyuu barsiisee hin beeku. Interviyuu adda addaa irratti hamma ta'e haasaa yoon godheera ta'eyyuu malee hin barsiifne. Gara fuulduraatti bal'isnee barannaa gaafa sana sirriitti isinii gala jedhee yaada wanti baay'een dhimma faarfannaa ilaallate. Ammaaf garuu gabaabseedhuma deebii kanaa duwwaa isinii deebisuudhaafanii dhiyaadhee jira. Gaafa na haasa'u amma naa danda'ametti sagalee Waaqayyoo keessatti fireemii sagalee Waaqayyoo keessa dhaabbadheetan dubbachuu barbaada. Amma Waaqayyoo na gargaaretti jechuudha. Dubbiin ani dubbadhu kun dubbii midhaan qabu akka inni ta'u Waaqayyoo na gargaara jedhee yaada. Nama tokkoyyuu miidhuudhaaf miti, nama tokko ceepha'uudhaaf miti. Haasaa kana haasa'u haasirratuuf jechan haasaa kana gaafa haasa'u akkasitti fudhachuutu isinirra jiraata. Egaa haasaa koo kana namni fudhachuu danda'u jira, namni hin fudhannes jira. Isa kana yeroo hundumaa sooshaal miidiyaa duwwaa miti waltajjii mara dhaabadhee gaafa tajaajilu namoonni kun lamaan fuula koo dura akka isaan jiran nan beeka. Namoonni na fudhatan, namoonni na fudhan. Nama hundumaa gammachiisuu hin danda'u. Ani amma naa danda'ametti Waaqayyoo nan gammachiisa. Kanadha. Dhimma riimiksii kanaa ilaallatee isa dura utuu hin haasa'iniin dura faarfattoonni hangafa koo turan jiru kan na booddee jiru kun yeroodhuma isaatu fida. Hangafoonni koo jiru ana caalaa baay'ee hojii wangeelaa kanatti dhimma faarfannaa keessa gatii guddaa kan baasaniiru jiru. Isaan utuu haasa'anii baay'ee natti tola. Anis karaa koo amma naa galeen haasaa isaanis karaa isaanii haasa'anii. Egaa carraa Waaqayyoo nu kenneen dhimma wangeelaa walitti haasofna waan ta'eef dirqama haasa'uutu narra jiraata. Yoo namoonni warri kaan callisanii jechuudha. Gaaffii keessaniifan deebii deebisuu yaala. Isa duraa warra riimiksii godhan ijoollee warra faarfannaa isa durii kana faarfatanii faarfannaa nuuni faarfanne deebisanii riimiksii godhu ijoolleen baay'een isaanii nan argaa. Kan ani faarfadhe duwwaatu hin ta'in kan warra hangafoota koo ta'anis akkasuma yeroo isaan faarfatanii nagarra. Ani immoo isa duraa isaan kunis hin miidhaniiru yookaan immoo anaan akka persoonaaliitti akka na miidhanitti tajaajila keenya irratti dhiibbaa akka uumametti kanaa isaan jiru. Karaa adda addaa hin miidhamna nuuni. Karaa adda addaa hin miidhamna. Karaa waan baay'ee hin miidhamna. Kan ani immoo warra riimiksii godhan kana caalaayyuu kan sirrachuun irra jiraata jedhee yaadu hangafa dura. Kan faarfattoota warra hangafa duraa miidhanii isaan kanayyuu caalaa warra sooshaal miidiyaa jalqaba duraa utuu nuun hin beekin waa'ee yuutuubii kanaatu hin beekamin yuutuubiidhuma kana warruma yuutuubii kana jalqaba duraa banachuu jalqaban faarfattoota warra dura jiran kan miidhan isaaniidha iyyuudha jedhee yaadan. Keessuma biyya hambaa keessa warri jiran naaf qalchaa gaasini utuma isin dhukkumuudha dhaggeeffachuun isinirra jiraata. Badii isin balleessitan isinitti muutu narra jiraata. Carraa kanaan badii kana isinitti muutu narra jiraata. Faarfannaa nu faarfanne hundasaa dafanii yuutuubii kana teekinooloojiidhaan warri nu dursan faarfannaa nu faarfannu kana fuudhan yuutuubii isaanii irra godhatan. Fayyaa isaa jechuudha. Isaan kun illee irra deemanii faarfatan miti. Warri amma faarfatan kun fayyaadhuma isaan irraa fudhatan isaan sun immoo fayyaadhuma isaa faarfannicha fudhatan. Fudhatanii yuutuubii irra keewwatanii faarfannaan kan Waaqayyootiin nuun jedhu nuun. Ofii isaanii immoo faarfannaan kan Waaqayyooti
faarfannaan kan waaqayyooti kan keessan miti nuun jedhu. Ofii isaanii immoo kan isaanii godhatanii ittiin doolaara funaannatu. Ofii isaanii ittiin sooroman. Faarfannaa amma ani faarfannaan ofii kootii faarfadhe, faarfannaan ofii kootii faarfadhe, faarfannaa tokkoyyuu yuutuubii koorra gochuu hin danda'u. Yuutuubiin amma itti fayyadamaa jiru kanarra gochuu hin danda'u. Sababi isaa kan koo miti. Fudhataniiru waan ta'eef. Ani immoo warra remixii godhan kanarra kan faarfattoota jalqaba duraa miidhan warra yuutuubiin dura banatanii. Faarfannaan kan waaqayyooti jedhanii ittiin immoo biizinasii isaanii hojjetan, horii isaanii sassaabbatan. Amma kana faarfannaa keenya miti faarfannaan sun. Faarfannaan kan waaqayyooti maaliif fudhatan kan waaqayyooti erga ta'e maanu jalaa fudhatan. Maanu jalaa fudhatanii hamma irraatti ittiin viyuun ilaalamu hundumtuu isaanii kan itti fayyadamu. Nuunoo hin dubbannu akka itti dubbannu qabnu maal nuun jedhu nuuni birriidhaaf tasgabagabdee jedhamnee maqaan keenya akka hin banneef sodaannan iyyuu calluma jenna. Calluma jenna akkuma Phaawulosi utuu naaf eeyyamamuun waan naaf eeyyamamu dhiisee Qorontoos duraa boqonnaa 9 irratti utuu nyaachuun naaf maluun nyaachuu dhiisee. Sangaa sirbaa sirbisiisu afaaniin hidhiin jedhamee barreeffamee jira. Ani wangeela kanarraati kanan ittiin jiraadhu. Wangeela kanaanii jiraachuun narra ture. Isumaan nyaachuutu isarraa nyaachuun narra ture. Garuu sababa maqaan Kiristoos kanatti cilaattiin ittiin dibamiin jedheetan sababa kanaan dhiise. Utuu naaf eeyyamamuun dhiise dheetu dunkaana hodhuutti ka'e. Dunkaana hodhee wangeela lallabuutti ka'e. Dunkaana hodhuun isaaf hin malle ture. Namoonni baay'een dunkaana hodhuun isaa akka doktiriinitti kan fudhatan jiru. Tajaajilaan tokko hojii hojjechuu qaba kan jedhu. Silaatii hojiin wangeela kana caalu hin jiru. Saafuu yeroo hin qabnu yeroo itti dhannee biizinesii hojjennu miti yeroo itti wangeela kana hojjennee fixnuyyuu hin qabnu turre sila. Garuu akka namoonni baay'een dunkaana hodhan kan goosisan namoonni jiru. Isuma kanarraati erga saantima irraa argamuu ta'e inni faarfatu sun saantima sana irraa argate saayittaan ittiin hojjechuu turra ture. Isaan garuu har'a isaan sooromanii yuutuubii isaanii guddifatanii ijoollee koloneeffatanii har'a galagalchanii ijoollee koloneeffatanii har'a faarfannaa barbaadan faarfachuu hin dandeessan. Gaafa natti himan ijoolleen kan viyuu isaanii guddisu ragada biyyi hundumtuu ilaaluu danda'u malee hergaallee ilaalaniillee filatanii hergaarra dhaabbataniillee miti. Warri biyya hambaa jiran akkas godhaniitu har'a ijoollee koloneeffataniiru. Ijoollee faarfattoota koloneeffatanii jiru har'a. Erga akka ta'e utuu dhugumaa sammuun isaanii sammuu gaariidha ta'e yeroo yuutuubii sana banan isinis yuutuubii banadhaa nuun jedhanii nutti himanii yuutuubii nuu bananii faarfannaa keessan yuutuubii keessan irra godhadhaa. Godhadhaa. Akkas godhaati hojii wangeelaa ittiin hojjedhaa. Kun saantima ittiin argachuu dandeessu. Ani dhiifama naa godhaati sooshaal miidiyaadhaan waa tokkoyyuu saantima argadheen beeku achis gahuu hin danda'u. Achis gahuu hin danda'u. Yoo gaame gara fuuldura taayidoon naan hin beeku. Amma yoonaattan sooshaal miidiyaarra waa tokkoyyuu saantima argadhees hin beeku. Isaa fedhee isin hojjedhu. Gooftaan karaa biraa naaf haa kennu yoo jaalala isaa ta'e. Amma warra kaaniif haasa'uuf jecha deebii deebisuuf jecha. Warri biyya hambaa jiran akkasii kan isaan hojjetan. Isa booddee isa iyyuu maal nuun jedhu galagalchanii nuti isin beeksisee nuun jedhu. Maal nu beeksiftan? Maal gootanii nu beeksiftan? Yuutuubii keessatti saantima nyaattanii nu beeksiftanii? Maal utuu yeroo sana nuti yuutuubii sana nutti himtanii tutuu ta'e utuu bananne nuti ittiin hin beekamnu turre taammirii maalii hojjettanii nu beeksiftan? Isa iyyuu hojii wangeelaa hojjennattu hin qaanoftanii. Hojii wangeelaa maalii hojjettan? Hattootadha isin hattaniitu. Imooshinaal akkan hin taane man danda'e of qabuu yaala. Hattootadha bakka isin. Hattootadha. Utuu dhugaa hojii wangeelaa hojjettu ta'e faarfannaa namni sun faarfannaan kan waaqayyooti. Maaliif faarfannaa Daawit jennare? Maaliif faarfannaa Musee karaa fide sanaan waaqayyoo takkaa beekamtiin nama tokko hidhowwate hin beeku. Faarfannaan sun karaa nama sanaa dhufeerannaan maqaa isaatiin waama. Waaqayyuma tokkas godhe bakka. Waaquma tokkas godhe. Nama sanaaf faarfata. Amma warra remix godhan ijoollee remix godhanitti nan dhufa. Wanti caalu bulguun caalu warra kanadha. Warra yuutuubiidhaan haadhuma isaanii faarfannaadhuma faarfattoota warra jalqaba dura fudhatan. Kan Magarsaa, kan Phaawulos, kan Abbabaa, kan Baacaa, kan maalii qabu. Sassaabanii jalqaba duraa yuutuubii isaaniirra godhatanii nyaatu nuun hin beeku. Nuun hin beeknu edaa hojii wangeelaa nuuf hojjetanii dhugumayyuu ennaa isaan hojii wangeelaa maalii hojii hannarra turan isa. Utuu beeku ta'e Phaawulee, Magarsaa, Baacaa
Ababa akkas godhiiti yuutuubii kana baniiti faarfannaa keessan achirra godha achumaan immoo saantima isaatiin immoo gara biraa hojjettu saantima argamsiisaa kuni nuun hin jedhe. Har'allee irraa nuu buusaa yoo nuun jenne irraa nuu buusan. Hittiin nyaatu har'ayyuu jechuudha. Bulguun waannaan ani warri hangafaa isaan kanadha. Bulguun warri hangafaa isaan kana. Gara warra riimiksiitti moon isinii deebi'a. Isinii jaalala gooftaatiin kan inni isin gorsu hin miidhamtu isin. Miidhaa isinirra ga'utu jira. Ani hunda keessaniyyuu akka sagalee waaqayyoottanii kanan isinitti himuu barbaadu. Tokko riimiksii gaafa faarfannaa sana riimiksi gootan tokko ergaa haaraa miti. Ergaan suni ergaadhuma kanaan dura darbe faarfataan tokko faarfattuun tokko kan isheen faarfatte irra deebitan. Wanti haaraa tokko waan fiddan hin qabdan. Sagaleen keessan hin bareeda taanaan hin bareeda ta'ee jennaan isa duwwaayyuutu hin ta'in erga riimiksii barbaachisa ta'e faarfataa sanaanii muuziqaan sun bara sanaa muuziqaan suni badaa teekinooloojii ammaa wajjin hin deemu maal ta'a utuma lubbuudhaan jirruuti baay'ee kan isin irra deebitanii faarfattanii lakkoofsa isaa wajjin maal jettanii fayyaaduma isaa dhattanii yuutuubii irra gootu yuutuubii keessan irra gootu kun sirrii miti. Namti sun riimiksii akka inni godhu barbaachisaadha. Uti maaliif isan gorsitan maal lubbuudhaan jira yoo faarfate maal ta'a? Hiisumaanii akka innitti riimiksii godhu isumatti himtanii. Faarfannichi karaa namichaa dhufe jalqaba duraa kana gaaffii nan isinii qabu. Maaliif akkasin gootan erga riimiksii hin barbaachisa yoo ta'e namichumti yoo faarfate. Namti sun waaqayyo karaa nama sanamaa faarfannaa sana fide jalqaba duraa kun gaaffii isinitti ta'utu isinirra jiraata. Lammaffaan faarfannaa isaa waaqayyooti isa jettanii kan waaqayyooti. Garuu maqaa nama sanaatiin waama waaqayyo. Jaallattee jibbites. Faarfannaa Daawit, faarfannaa maalii? Faarfachuun hin ta'uu isiniin hin jenneen. Riimiksii gaafa gootan namni sun riimiksii gochuu danda'a taanaan namni sun saantima ittiin argachuudhaaf yoo ta'e maaliif yoo ta'e namichi sun maaliif ittiin argatu maal dhiisa? Namti sun inni jalqaba duraa faarfannaan ittiin dhufe. Itti faarfachuu maaliyyuu nan faarfadha. Dhugaa dubbachuudhaaf callisee gaafa natti tolu nan faarfadha. Faarfannoota waltajjii irratti nan faarfadha. Faarfannaa fakkeenyaaf faarfannaa Magariisaa baay'een jaalladha. Faarfadheen kuufu. Faarfannaa isaa keessaa kan natti hin tolle tokko iyyuu jiru. Nan faarfadha bakka yeroo hundumaa waltajjiitti ol ba'ee jennaan faarfadhee gaafa deebi faarsaa isaa lakkoofsaa wajjin amma naa danda'ametti yeedaloosa utuu irraan kaasiin eege. Warri ammaa garuu yeedaloo haaraadha kan isinitti baaftan. Akkam immoo nama jibbisiisitan abbaan isaa inni faarfate gaafa isin irraa kaaftanii faarfattan baay'eedhuma nama jibbisiisa. Dhugaa dubbachuudha baay'ee nama jibbisiisa. Baay'ee nama jibbisiisa. Kanaaf kanan isin gaafadhe jalqaba duraa namichi sun maaf riimiksii godhu. Inni biraan immoo isinumarratti iyyuu dhiibbaa qaba. Ijoolleen amma jirtan konfiidensii hin qabdan. Ani isinittan hima. Faarfannaa mataa keessanii waaqayyo isinii fi yoo kennellee dandeessanii faarfachuu hin dandeessan. Konfiidensii isin dhowwata. Konfiidensii isin dhowwata. Erga akka sagalee bareedaa sii kenne waaqayyo faarfannaa qaba. Faarfannaa mataa keetii barbaadi. Fuula waaqayyo dura turiiti. Haaraas irraa barbaanne. Sanuu faarfanne maalti kanatti ani mee koostiidhumayyuu baay'ee rakkattu bara. Ergaa takkaa darbe tokko irra deebi'uudhaaf jecha oodiyoo isaatiif birrii kaffaltu dhattanii viidiyoo isaatiif birrii kaffaltu. Kan hundumaa maalti gidiraa sin dhaabe? Maaliif gidiraa kan hundumaa dhaabbattu? Maaliif kasaara amma kanaa keessa seenu? Ani immoo dhugaa dubbachuudhaaf faarfannaan bara sana muuziqaan bara sana ittiin faarfatame anaanii miimoorii wayii qabana keessatti. Utuun hin geddaramu ta'e iyyuu natti tolaan yeroo tokko riimiksituun godhamu ta'e iyyuu. Bakka yeroon muuziqaa isaa wajjin dhaggeeffadhu bara sana waan ture haala yeroo sana keessa ture gargaarsa waaqa yeroo sana nu godhe haalota nuun yeroo sana jirru muuziqaa sana dabalatee nu yaadachiisa. Muuziqaan sun yeroo sana faarfannaan sun yeroo sanaa fi waan baay'ee nu keessatti hojjeteera waan ta'eef yeroo sanaa nu yaadachiisee nu jajjabeessanii miimoorii mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf yeroo baay'ee riimiksii gochuurra yeroo ammaa kana faarfannaa haaraa finne faarfannaa haaraa amma kana dhufe immoo isa isinii faarfachuu. Bakka. Sanafootan ta'ina, sanafiin ta'ina, ani isiniin arrabsu, sanafiin ta'ina. Bakka faarfannaa mataa keessanii faarfadha. Yoo isinii danda'an. Akkasituun gootan ta'e baay'ee gaariidha. Konfiidensii qabdan. Inni biraan immoo yeroo tokko faarfannaa walitti hiitanii ergaa guutuun dabarsu. Ergaa guutuun hin dabarsitan. Lakkoofsa isaa guutuu wajjiniin faarfattanii isumayyuu mee lakkoofsuma isaa guutuu wajjiniin faarfadhaan. Riimiksichi inaaffaadhas jedha waan barbaadanis jedha inaaffaan miti naasaa jiru kuni garuu mee waa tokkoon isin gorsa. Lakkoofsuma isaa wajjin faarfadhaa. Lakkoofsuma isaa wajjin faarfadhaa. Kanaaf miidhaa guddaa qaba. Dhimmi riimiksii jedhamu kun yookaan namichumti riimiksaa godhu. Bakka faarfataamti sun yoo inni du'eera ta'e godha.
Lubbuun jira taanaan garuu isumarraa bareeda. Bakka gooftaan karaa nama sanaa fide wayiif miti kan inni karaa nama sanaa fide dhimma riimiksi ta'ee namoota hundumaa biratti dhaga'amuun irra jiraatu ergaa sana Waaqayyo karaa nama sanaa fide. Waltajjii adda addaa irratti garuu ittiin faarfannee walii wajjin faarfachuu hin dandeenya. Hin dandeessu. Garuu amma YouTube irratti maxxansu birrii amma kana baaftanii maaltu abiddarra kaayee isin gube ergaa takkaa darbeeru. Ergaa takkaa darbeeruudhaan. Waan haaraan fidettee moo ergaa maaliin dabarsatteeti faarfannaanoo ergaa dabarsuudha. Kanan gaaffii isin gaafadha. Bakka kanan gaaffii isin gaafadha. Riimiksi gochuu kana please bakka itti dhiisa. Itti dhiisa. Ittiin beekamuu minaamini gooftaan si beeksisuu barbaadee jennaani faarfannaadhuma sii kenna. Bakka sagalee qabda taanaan ati faarfannaa qabda. Sanafii waan taateef malee hin kadhattanii hin dubbiftanii teessanii gooftarraan fudhattanii iyyuuti malee gooftaan isiniif kenna. Gooftaan isiniif kenna. Kanaaf na of galchaa kana keessatti haasaa kana keessatti yoon isin miidheera ta'e dhiifama naa godhaa garuu dhugichi dhugumadha bakka. Dhugaa hin haalamnedha waan ta'eef kan akka kanaatti qabadhaan isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Eebbifamaa yaada keessan immoo naa barreessaa. YouTube kanarraa warra hordoftan naa barreessaa. Yaada keessan jalatti naa barreessaa. Kana fakkaata. Kana fakkaata bakka akkanumaan isinitti hima. Waa barbaada ayyaana isin keessa jiru faarfannaa gooftaan isiniif qaba. Faarfannaa haaraan isinirraa eegaa jira. Lubi tokko lubiin baay'ee jaalladhu maaloo faarfannaa haaraan dheebodhee naan jedhe. Maaloo faarfannaa haaraan dheebodhee ijoolleen irra deebiidhaan wajjeefte naan jedhan kaleessa naaf libanii. Dhugaadha kun. Akkan naan jedhe. Akka jedhamaa jirtu faarfannaa haaraa isiniif haa laatu Waaqayyo. Walii kadhannaa isinii kadhannaa akkas godha. Bakka tooftaadhaan walirratti jira miti ittiin faarfannaa nama biraatiin beekamu. Waaqayyo garaa keessan argala ittiin beekamu ittiin saantima argachuu. Waan akkasii yaadina. Karaa kana saantima bara Waaqayyo karaa biraa saantima isiniif kenna. Asinarraa gaafan tajaajilu karaa tajaajila kana an saantimuma Waaqayyo buddeenuma karaa kana akka diina nyaachisu hin barbaadan. An dhala isaatii karaa biraa naa nyaachisu gooftaan. Sagalima Waaqayyootti qabattanii saantimuma nyaachuu maqaa gooftaatiin isinirraa fagaatu. Dhugaa jaalaluma gooftaatiin ani isinitti kanadhaan warra biyya hambaa jirtanis na of galcha. An hojii keessan kana hin jaalladhu. Waan isin amma godhaa jirtan kana qalbii akkasiin jijjiirratanii barbaadan. Dhugaa dubbachuudhaaf faarfannaa keenya kanaan dura YouTube keessan irraa nu buusa. Irraa nu buusa. Bakka irraa buusa. Irraa buusa. Kan keessan miti bakka. Kan koos miti kan keessanis miti. Erga kan kee miti naan jette kan kee maaf godhatta. Dhiisi ka. Irraa buusi. Ani isinitti baay'ee gaddeera dhugaa dubbachuudhaaf isinitti baay'ee gaddeera. Warra biyya bakkee jirtan baay'ee isinitti gaddeera. Bakka nu dhoksitanii waan baay'ee hojjettaniitu. Amma moo isin gahu. Ijoollee ammaa moo nassaqaayyayina. Saantima waan qabdaniif nassaqaayyayina. Yoo isaan deeggaruu barbaaddu ta'e ergaa isaan keessa jiru isa qulqulluu akka isaan dhiyeessan. Viyuu kana naaf hin argamsiisu inni kun mana. Viyuudha moo yaada Waaqayyoodha. Waaqayyo garaa keessan arga. Yoo dhugaa hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf faarfattoota kana Antinii godhaa jirtu ta'e Waaqayyo isin haa eebbisu. Ani immoo yoon dogoggore Waaqayyo araara naaf haa godhu. Keessa keenya beeka Waaqayyo. Maaliif akkasiin hojjetaa jirtan? Dhuguma hojii wangeelaa hojjechuudhaaf gooftaan gatii keenya tokko lama jedhee nuu laata. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Egaa eebbifamaa ulfaadhaa dhugichi birmaduu isin baasa dhugaatti qabamaa jiraadhaa. Nagaa nagaatti Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.